Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a fi dalila dubbaa fi quraana ittiin qaraanu yeroo gabaabaa keessaa akkamitti quraana barannee makaraja qubee inni barannee qara'uu dandeenya ofii keenya isiniin jedha. Isiniin agarsiisaa duraan garuu agarsiisee ture suniin na jalaa gubatee har'a asirratti ilaalaati. Viidiyoo kana ilaalaa, like, share godhaa, subscribe godhaa. YouTube kunillee haaraadha isiniin jedha. Amma Google Play Store keessatti itti barreeffannaa Qur'aanul Kariim jennee itti barreessinee piroofaayilii kana Qur'aan Majiid ka jedhu kana Qur'aanul Kariim jedha. Afaan Arabiitiin as jiraadha. Qur'aanul Kariim jedha. Asirratti gadi buufna. Amma buufadheen qabaa. Waan buufadhee qabuuf immoo keessa bugalee isin agarsiisaa jechuudha. Kun maalirratti hundaa'aa karaa gabaabaatiin akka dafnee qaraanee waa hedduu irraa barannaa. Aappii kanarra sheekotiin illee qareen illee hedduutu irra jira. Sana keessaa kan feene irra kaa'annee tokkotu jira dhugaa rabbii kan irraa fayyadamu ka akka gaariitti na fayyadee ani irratti qaree baasee takka jira isin agarsiisa. Naa waliin daawwadhaa isiniin jedha. Ittiin deebi'ee immoo aappiin kun waa hedduu qaba. Dhugaa rabbii keessa galtanii yoo ilaaltanii waa hedduu du'aayiidha, tasbiyaa, akkaataa zikirii tokko takkaan qaba. Achi kee lakkoofsa ji'aallee qaba, azaanallee ni qaba. Sanaa booda sa'aatii illee gochuu dandeenya. Aappiin kun baay'ee bareedaadha. Egaa ittiin deebi'ee qaarii hedduutu irra jira. Kunniin hundumartuu ni jiran garuu kan hedduu nama gargaaru kan irratti namni reef baratuufaa namni reef juuzii takka lama ga'eefaa namni isaa barbaachisu kanaadha jechuudha. Qas jedheeti akka waan namni isa biraa qarhuutti kan qas jedhee nama hubachiisu. Viidiyoo kana dhaggeeffachuudhaan like share godhaa hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Kanarra kaatanii bakka feetanii bakka feetan naqee isinii banuu qaba. Akkasitti itti fayyadamuu dandeessanii eessaa naanna'uu jettanii kana dhuftanii aappii kana gadi buufatanii Qur'aan Majiid jettanii gatti barreessanii Qur'aanul Majiid irra Qur'aan Majiid ega jettanii sanuu isinii baasaa. Ergasii as maal gootanii gubbaadhuma deemtan egaa aappicha keessa gara rukuttanii kaatanii asirra hunda isaaniiyyuu sheekota laaltanii maqaa isaa maal jedha? Kaliil Huserii jedha. Kaliil Huserii kanarratti irraa fayyadamuu dandeessanii. Ammoo ittiin deebi'ee quraanni kan ijji isaa baay'ee tokko bareedaadha. Kunniin malee kunillee baay'ee bareedaadha. Kunillee bareedaadha. Kan feetan irra kaa'attanii oofuu dandeessanii isiniin jedha. Viidiyoo kana like share subscribe godhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.